yeroo bakka namni walirraa nu qabuu danda'utti wal lollisan lubbuudhaan har'a ga'u keetiif yoomiidhaa fi hiree galateeffanna. Gaafa soolteetti. Bakka kana garuu namni walirraa nu qabu hin jiru. Kanaaf amma na biraa deemee ta'uu baate jennaan biyyee kanan si nyaachise. Nama mana kee dhufee akkasumatti callistee ilaalta? Buna yookaan shaayiin jettuun? Waan tokko na dhoksa taanaan rakkoo keessa galta. Lakkii homayyuu siin dhoksu. Tole, ashishii maaliiti? Dooktarri baatu korojoo hiree keessatti akkana ashishii kaa'u na ajaje. Maal? Si miti amma doktori banna magari da jedhe kan siyaame kafalmaa fitu. Waa'ee isaa sitti moo? Waa'ee isaa maalatti? Siif hiree gargar baasuudhaaf gumii manatti waa'ee ni affeere. Maal? Maaliif akkas godha? Siinis manatti si affeeree ture miti? Maarree? Egaa tasgabbaa'i. Akkuma si manatti si affeeree ture gumiis manatti affeere. Maal? Eenyu? Doktori Baamu? Waa'ee eenyu naasa'aa jiraare? Eeyyee doktori Baa. Si maal si affeeree ture? Laaqana dhaqa. Sammuu laaqana qofa osoo hin taane dhugaatii wayinii isa affeereera. Dhugaatii wayinii affeere jechuun maal jechuudha? Wayinii dhaqa. Wayinii isa dhugamu. Isa jaalallee lama miira jaalalaatiif jedhanii waliin dhugan. Maal jechuudha? Akkamitti jechuun koo akkamitti tuun taane maaliif? Akka isaan walitti dhiyaataniif jedheeti ka. Maaliif jirra? Hireen akka jaalallee koo taate sirriitti beeka bara. Egaa doktori Bayya kicha raawwateera jechuu baadhus namichi garuu akkasin akka ergamaatti isa yaaddan sana miti. Ani waa'ee hiree yaaddeessaa jira. Waa'ee hiree maal? Inspektar Simboon sammuu isheetti waan ta'an guddaa akka mucaa waan biraa yaadee yaaddaa jira. Dhiisii hiree hubattuudha beeki. Akkanatti illee isheen dhiisu. Simboo akkanatti hin dhiisu. Haasofsiisuu hin qabu. Maal jettaan? Maal akkan jedhuun hin beeku. Garuu moota hojii korguu waan hin taane taasiftee yeroo isheen barnoota ishee irratti akkan xiyyeeffanne gootu callisee ilaala. Taasuma. Yaa eebbaa. Ati durumaa kaastee nama jaallattu ni duutamti. Siif hireedhaaf kan hin duune eenyu danda'u. Inni akkuma jirutti ta'e akkuma nama jaallattu kan marumaatti deemtu nama jibbitu tokko irratti immoo haaloo hamaa qabatta. Nama mormitu miti. Ani moo? Eeyyee kaa. Yeroo ta'e tokko qabxii koo na jalaa hir'ise jettee barsiisaa herreegaa tokko maal akka goote hin dagatte. Eessaa yaadatte har'a? Akkamitti hin dagadde? Qabxii tokko na jalaa hir'ise jettee haadha manaa isaatti bilbilteeti bar. Abbaan manaan keessa irratti sagaagalaa jira kanatti ittiin jette. Yeroo sana gaa'elli isaanii adda adda diigame. Amma yoonaatu walitti hin araaramin hafan. Maarree qabxii koo balleessee jireenya gammachuusaa kan dhuunfaasaa jiraata ree? Safuun beekneen kun. Ati safuudha siif. Waardiyaa sanoo maal akka goote ni yaadatta? Raajiidha. Eessaa guuraa jirtaati waan durii kan gadi. Waan si dhibu waardiyyichi badhusuma na jalqabeera. Yeroo jalqabaatiif an dubara qabadhee mana yeroo sii dhufu dhagaarmee kootti ni musee ta'a. Tole achii booda hooti maal goote? Isaa booda kootii moofaa tokko qaba ture jechuudha. Hajiitiin warqee fi maallaqa armee kootii fuudhee utuu hin argii warqee giibii isaa keessa dhokse. Yaa cubbuu ati hojjette. Yaa cubbuu ati hojjette eebba. Maaloo. Isaa booddee harmeen dhuftee maallaqii fi warqiin koo jalaa badeera hunduma keessanii sakatta'an jettu. Booddee sakatta'anii giibii isaa keessaa argu. Booda abbee fi harmeen namicha sareetti kan itti baasee arii. Kanaaf ani bar nama jibbite tokko irratti haloo hamaa qabatta kanan siin jedheef ati gara jabeessa wayiiti.
Balo. Osoo haasofnu gumii walii wal lolle bara. Maaliif? Wal lolle osoo hin taane afaan wal jala darbin. Ta'us sababi isaa kun. Siif isa gargar baasuudhaaf na qo'achiisiisan jedheen irratti bare. Akkamitti baruu dandeenya? Osoo inni na qo'achiisaa jiru yaadni koo bakka biraa ture. Ati itti fakkeessuun sitti ulfaata? Daqiiqaa muraasaaf taatu taate taphachuu hin dandeessu? Hoo. Daqiiqaa xiqqoo maaliti? Isaan daqiiqaa 10 na qo'achiisayyuu sa'aatii 2 natti fakkaata. Kun maal jedhama siiti? Relativity theory yookiin seera firummaa jedhama. Haree. Barnoota biraamu. Tole dhiisi. Wanti gumii si qo'achiisee siif galeera. Yoo xiqqaate sababa caalaa barnoonni yoo siif galee jedheen. Maal godha? Ingiliffa osoo na qo'achiisaa jiru maal qo'achaa jirra naan jennaan. Histiriin jedheen. Isa booda immoo abdii kutate. Kana hunda erga ol keessa fuutee akkamitti sirratti hin baru? Hundaafuu baayoloojii jechuu dhiisuun kee si waan taateefidha. Baga. Ingiliffootonni si qo'achiisaa jiru. Histirii kan jetteef bara. Akka namni tamboon yaalaa otoo aarsaa jiru. Maal aarsaa jirta jettee yeroo gaafattu. Wiinis tan jedhu taate bara. Dogoggorri hojjette akkasiif galuuf waan sitti dhiyoo jiruun qabeenyoon siif ibse gaariidha jedheen. Ati osoo aarsin kana kanatti xiinxalte osoo aarsitee immoo nuu dhumate bara. Nuu dhumate. Kottu bee. Ashii maali? Hin beeku komaander. Karoorri isaa ashishichi korojoo hiree keessaa argame hireen akka barnoota irraa ari'amtuuf ture. Kanaaf amma maal gochuu yaadde? Si dhukkubaa? Akkam? Ragaa waan hin qabneef si mormu. Sana booda akka ragaan ashichaa hin argamnetti ragaa hunda balleessa. Amma isa gaafachuun kee akka inni kana godhuuf haala mijeessu. Tole, maal godhinaan jettare? Gaafachuu gaafadhu garuu akka waan homaa hin dhageenyetti malaan irra keessa gaafadhu. Just reaction isaarraa waan biraa argachuu akka dandeessutti jechuudha. Tole. Kanarraa kana fe'ee waan irra geesse fi gabaasa kee galgala erguu hin dagatiin. Tole haa ta'u. Wayiniin maal agarsiisa? Jaalala. Jaalalleewwan lamaan gaafa waliin dhugan immoo miira jaalalaa isaan gidduu jiru agarsiisa miti. Iyyee maal hin affeeru yaadde? Ani Dooktar Eebbaa miti. Maal jechuudha? Maaliif gumiidhaan mana keessanitti waamee affeere? Eenyutu sitti hima? Inni maal siif godha? Sababa gaaffii fi deebii irratti na gargaareef galateeffachuuf jedhee affeere. Kanaafuu wayiniidhaan galateeffataan? Inni filannoo isaa ture. Ani maal gochuun qaban ture? Isallee huma. Siinis si affeeree ture bara. Iyyaanaanis laaqana naaf affeereera. Laaqana naaf affeere sana booda garuu bishaan naaf dhiyeessee malee wayinii naaf hin dhiyeessine. Maal yaadaa jirta? Tarii wanti kun tooftaa akkati gumiitti dhiyaattuuf yaadame yoo ta'u. Maaliif akkas godha? Isa maalittan beeka? Atis Dooktar Eebbaa shakkaa jirtaa? Miirri akkasiitu natti dhaga'amuu baatee natti tola ture. Garuu hanga ammaatti homaan beeku. Inni akkasitti yaadee sababa inni kana barbaadeef ani sirra gumiin filadhaa? Hin filattu.
Yoomi karaa baay'ee waan gargaaraa jirtuuf guddaa isaa galatama. Homaa rakkoon qabu. Amma akkami sitti salphate? Sirriitti malee. Maazawee yeroon si arguu gammachuutu natti dhaga'ama. Sababa kootiin waan si gargaariif osoo hin taane atis laphee kee bantee waan qopheessiteef wanti kun hunduu ta'uu danda'e. Kanaaf galanni lamaan keenyaafuu ni mala. Amma kan hundumaa kana taasisuuf ta'uu fi keef galateeffachuu dhiisuuf miti. Lakki akkas miti. Yoomi. Ani barji'oota muraasa dura nama abdii hin qabne, nama gammachuun irraa fagaateen ture. Garuu dadhabbiin kee lafatti hin banne. Amma jireenya koo duraatti deebi'een jira. Dhugaa dubbachuuf garuu gaddi koo guutummaa guutuutti na keessaa hin banne. Baduus immoo hin danda'u. Ila Giiftii gadda akkasii nama kamii irratti iyyuu ga'uu danda'a. Kanaaf amma na ulfeessuu hin qabdu. Argitee gadda koo hamma sana ga'u keessaa carraa jireenyaa fi abdii xiqqoo kanan argadhe waaqaa gaditti hiriyoota koo irraati. Isaan keessaa gahee leencaa kan taphate moosidha. Kanaaf immoo sanyiitti facaaftee ija godhachuu isaatiif kan galateeffamu si'idha. Sitti hin fakkaatu? Sanyiin facaase ija godhachuu isaatti baay'ee gammadeera. Waan gaariidha. Garuu immoo ana caala lafatu kireeditii fudhachuu qaba. Akkamitti? Argitee sanyiin facaafame akka firii godhatuufis ta'ee akka xooligee baduuf gahee guddaa kan taphatu lafichadha. Lafa gaarii irratti sanyii facaafnaan bu'aa gaarii argatta, firii gaarii argatta. Lafa hin taane irratti immoo facaafnaan akkasuma firii gaarii hin argattu. Tortoree badaa jechuudha. Ani sanyii kan hin facaase laphee kee irratti. Lapheen kee immoo haala gaariitiin waan simateef bu'aan akkasii argamuu danda'ee sin jechuu kooti. Waa'ee kee yeroo yaadu garuu maaltu akkanatti dhaga'amu beektaa? Maalidha? Jiituu. Jiituu? Ani kan hin jedhu Dooktar Eebbaa amma amantaa. Amman beekaman. Deebii gaariidha. Garuu karaatiin beekte si miidhuuf yaalee beeku. Namni dhiisite akka mucaa isaatiitti na kunuunsa. Guyyaa Giiftiiti. Kan hin siin jedhu. Ashishiinii korojoo kee keessatti argamee ture miti. Akkamitti ta'uu danda'a? Ati akkamitti barte? Maaloo gaaffiin si gaafadhe qofa naaf deebisi. Eeyyee argamee ture. Garuu ashishii osoo hin taane soogidda ture. Otoo gammeen jijjiirre ta'ee ashishii ture. Kan hunda eenyutu sitti hima? Eeyyee sirriidha. Akkamitti eenyutu korojoo kee keessa godhe? Hin beeku. Akkamitti nama shakkitu qabda? Mooraa mana barumsaa keessaa Giiftiin alatti diina biraa hin qabu. Kanaafuu Giiftii shakkita jechuudha. Hingootiif hingootu ishee waan hin beeku hin qabu. Garuu Giiftiin akka har'aa hin turre. Du'a urjii dura waa'ee kootiif ciistee hin bultu turte. Dooktar Eebbaa wal qabatee hariiroonni ashishii waliin qabu maal sitti fakkaata? Maaloo sarraa bu'aa. Inni kana gochuu hin danda'u. Ashishii waliin ni hidhatan qabu. Atii fi Giiftiin waan hundumaa isa waliin yoo wal qabsiistan malee isiniif hin ta'u? Gaaffii dhumaas gaafadhu. Maalidha? Barnoonni akka. Jiituun garuu maal taateeti? Dhiira akka keetiitiin jaallatamtee kan isheen si arguu dadhabdeef. Isa akkasiin jedhamu. Tarii maaltu beeka? Dhiira na caalu argattee ta'uu danda'a. Dhiira na caalu moo maal jette? Saamsoontis caala? Sitti miira Giiftii akkasiin jedhamu. Innis taanaan hiriyaa koo jalqabaati. Kanaaf amma isaa akkanatti dubbattuu hin barbaadu.
dhugaa kooti bar. Ati nama hubataa, jaallatamaa, nama qoosaa beeku. Barnoota irratti taanaan immoo jiinesiidha. Mee shamarreen tokko kana caalaa maal barbaaddi? Sitti miira Giiftii. Akkasitti na jettee booda of tuulee amma koo ilaalee akkasitti hin boonne. Waan ati hin qabne tokko iyyuu hin dubbanne bar. Akkami Inspektar Simboo biroo wanti haaraan jira? Ammaaf homtuu hin jiru. Qorannoo irra jirti. Waan itti milkooftu sitti fakkaata? Natti hin fakkaatu. Natti hin fakkaatu? Akkamitti? Kan obboleettii koo ajjeesse Dooktar Eebbaadha. Kan isheen qorattu immoo nama biraadha. Dooktar Eebbaa irratti garuu ejjennoo ati qabdu baay'ee na ajaa'iba. Atis garee warra na ajjeefne jedhanii keessa jirta? Ani san beeku. Garuu immoo garee warra Dooktar Eebbaan nama gaariidha jedhu keessa hin jira. Yoomi, deemnee asirratti wal dhabuuf jenna. Milkii waan tokko si gaafachuu barbaadeen ture. Garuu si amanuuf dhiisuu koo hin beeku. Hundumtuu waan akkasitti na yaaduun malee an nama akkasii miti. Tole sadhiisi. Dooktar Eebbaa beektaa? Eeyyee. Beekuu yeroo jettu karaa kamii? Amalli isaa akkamidha? Nama gaarii natti fakkaata. Maallaqa siif kennee beekamu? Maallaqa maali? Maarra akkamittiin akkas jechuu dandeessi? Akkamitti jechuun? Gamme maal taatiin Inspektar Simboo natti taa'aa jirtaam? Maal yaaddeeti? Dhiisi. Duriyyuu sirraa waan gaarii akka hin arganne beeka. Urjii yoo ta'e hin ajjeefne. Akkamittiin barte? Akkas jedhee natti hime. Kanuma? Eeyyee. Ituu ishee ajjeeseera ta'e ajjeeseera akka inni siin jedhu barbaaddee turte? Nama jaanjaa akkamiiti ati garuu? An akkamittiin beekuu danda'a waan inni natti himeen alatti. Qorataa yakkaan sitti fakkaadde moo? Giifti. Oh. Maal jechuudha? Ati Dooktar Eebbaatu ajjeese jettee waan yaaddeef qofa anis akka kee yaaduun qaba jechuudha? Anaaf jettee yoo amanuu baatte illee haa ta'u. Urjiidhaaf jettee namantu wanta kana. Ani yoo ajjeesu argeera? Natti mi argeera? Ani garuu dhugaa isaa sirriittan beeka. Dabalatamuu nama urjii ajjeeseef ni quuqamta jechuudhaati. Namicha seexana foon uffatee deemu sanaaf akka Sigaa! Yoo nagoo baate hoo? Yoo nagoo baate hoo? Siina dhageessa. Ani maraattuudha jedhamee nama keessa adda ba'ee nama karaa irratti kufee turedha. Amma daqiiqaa muraasa dura kan na jajaa turte suni akkas ta'e waan na argiteef. Yeroon dhukkubsadhee karaa irratti ciisaa ture san guyyaa tokko dhuftee na gaafattee beektaa? Natti mi na gaafattee beektaa? Isa maaltu as keessa fide? Maal wal ilaallata? Sirriitti wal ilaallata. Na dhageessa? Waaqaa gaditti hireen isa gaafattee akkam fayyu namni na gargaare Dooktar Eebbaan. Nan ilaallatu. Fayyuu dhiisuun kee dhimma obboleettii kootiitti waan wal ilaallatu sitti fakkaata? Akkasitti yaadda yoom? Siifamaa sitti fakkaachuu dhiisuu danda'a. Hiriyoonni koo na beektan yeroo na gantanii sanatti namoonni na beekan akka nan beeknetti yeroo na baqatan sanatti nama guyyaa tokko na argee hin beekne nama dhalachuu koo hin beeknetu Dooktar Eebbaatu dhufee na gargaare. Siif gala miti kun? Mataatti baatattee deemuu dandeessa. Lamaan keessanitti boollatti dhidhimaa. Gogee koo maaliidha maal taate? Nagaa dhabdee? Inspektar Simboon otoo jirtu nagaa maaliitu jira? Maal siin jette? Yeroo darbee ashiishiin korojoo koo keessatti argame akka gammeen na baraariste min ture miti? Eeyyee natti hin beekta.
Akka waan Dooktar Ibbaan godhetti yaaddi. Maal? Akkamitti? Nagaa hin qabdu. Waan hundumaa isa waliin wal qabsiisti. Garraamiin kun maal godheeti garuu? Eebbaatu si miidhuuf jecha korojoo kee keessaa shishii ka'a. Sin ajaa'ibu! Wanti kun hundi shira ishee qofaa miti. Shira kana duuba giiftiinis jirti. Dhiisi. Tasgabbaa'ee bareedduu. Maal jechuudha? Akkuma Inspektar Simboon Eebbaa wajjin waan hundumaa wal qabsiisuun kee sirrii hin taane, atis immoo waan hundumaa giiftii wajjin wal qabsiisuun kee sirrii miti. Akkamidha gammee wajjin? Gaariidha. Gaarii qofa moo? Baay'ee gaariidha. Inni of jajaa sunoo? Gumii jechuu keetiin? Nama of jaju isa malee hin beeku. Erga wal arginee turreera. Oh, baay'ee gaarii. Osoo jennu namni tokko saffisaan osoo deemuu sutee dhiyaasoo kan dandeenye beektu. Dhugaa jettamu? Lakki dhiisee wanti kun hin ta'u. Dhugaan isin jedha. Mucaan kun wanti nutti hin fidne jiru bara. Tole, isinitti agarsiisa. Kanaaf amma chaalenjii tokko goona. Hundumti keessanuu asii kaatanii amma achi geessanitti ariitiidhaan deemaa suteettanii haasoftu. Tole waa'ee maal immoo haasofna? Waan barbaadan haasa'uu dandeessu. Fakkeenyaaf maqaa keessan yookaan immoo kutaa meeqa akka barattan yookaan ganama kaatanii maal ciree maal akka nyaattan biyya kam deemuu akka barbaadan waan barbaadan haasa'uu dandeessu. Garuu dirqamni isaa asii kaatanii amma achi geessanitti ariifattanii deemaa suteettanii haasa'uu qabu. Kunillee baay'ee salphaadha. Kanaaf ani nan eegala. Maqaan koo Jirraan jedhama. Barataa kutaa 12 ciree koo daabboof shaayii nyaadhee dhufe. Nan ariifadhe miti. Kottu taa'e. Nan ariifadhe qofa moo hipaappii goote bara? Jirraa kan kee kun waan ta'u miti. Giifti kottu yaalameeti. Maqaan koo Giiftii Gaaddisaan jedhama. Kutaa 12ffaan baradha. Kanaadaa deemuun barbaada. Faffatoo nyaadhee dhufe. Kottu taa'e maal? Ammaati mana keetti suuta haasoftee miti. Maqaan koo Gammee jedhama. Kutaa 12ffaan baradhaa. Cireen koo hanqaaquu faannan turre Hoolaandiin deemuu barbaada. Ati moo saffisa kanaamu Hoolaandii keessatti bara? Nan ariifadhe miti. Baay'ee malee. Anis natti beekameera bara. Yoomiin garuu maalitu yaaduudha? Yaadi kun kan siif. Kun akka salphaatti waan yaadame sitti fakkaata. Garuu anaaf si wanti tokko waan wal fakkeessu natti fakkaata.
Dhugaa maalidha? Kaleessa irrattanii namni hunduu kana jibbuu fi hamtuun ture. Har'a garuu Waaqayyo laphee koo jijjiireera. Si barbaacha kanan dhufeef waan biraadhaaf osoo hin taane kaleessa irratti miidhama baay'ee waan qabduudhaaf. Wanta kaleessa dabarsite sana immoo har'a irra deebitee hojjechuun barbaaddu. Nuti lachuu waan kaleessaa irra deebi'uu waan hin dandeenye tokko qabna. Kun wal nu fakkeessu? Sin ajaa'ibu waan kana guyyaa tokko yaadeen beekuun ture. Garuu immoo dhugaa itti. Namni kamiyyuu osoo lapheen isaa banamee sakatta'ame waan irra deebi'ee yaaduun barbaanne tokko qaba. Kan koof kan kee garuu maaltu akka adda isa godhu beektaa? Maalidha? Yeroo itti haala ulfaataa keessa jirtu kan si barbaaduudhaaf hin dhufe. Ati garuu yeroo hadhooftuu kana keessatti na wajjin hin dhaabbatte. Wanta akkasii yeroo dubbatamu natti hin dhaga'amu. Neetwoorkiin kun ciccita. Hello maal jette? Hin qoosin dhugaa kooti bara. Edaa namoonni tokko jiru. Kan nuti gaafa isaan tuffannu kabaja nutti agarsiisanii akka nuuf taajjabuu nu godhan. Hin sodaatte? Maaliif? Akkuma gaafa darbisitti meedha. Qorannoon poolisii xiqqoo na sodaachise. Ilma sooressaa akka taate dhageera. Garuu maaliif na gaafatte? Lakki homaa. Ijoolleen sooressaa salphaatti maallaqa argatu waan ta'eef araadaan qabamuuf carraa bal'aa qabu jedheen. Galata isaa garuu ani araada kam keessaa iyyuu hin qabu. Dhugaatii akkatiin dhugu, jimaa akkatiin qabaan, tamboo akkatiin arsine beeka. Maarree araadni biraa maaltu jira jetteeti? Tariitii ashiishii. Maal? Gamminatti. Ashiishii korojoo yeroo keessaa argite ashiishii ta'uusaa akkamittiin barte? Moo kanaan dura fayyadamtee beekta jechuudha? Lakki takkaayyuu fayyadamee hin beeku. Akkamittiin barteere? Naannoo keenyatti hiriyoonni koo ni fayyadamu. Anaanis akkan fayyadamuuf yeroo baay'ee na gaafatanii beeku. Ani garuu takkaayyuu fayyadamee hin beeku. Dhugaa kun siin jedhan amala. Foolii isaayyuu isaan birattidha kanan beeku. Soogidda akkamittiin baattee mana barnootaa deemuu dandeesse? Moo shaakala soogidda baatanii deemuu qabda? Abbaan koo dhiibbaa dhiigaa waan qabuuf hojjettuun keenya yeroo hojiin itti baay'atu ittoo abbaa koof qopheessite naaf keessa. Ani immoo soogidda qofaatti fudhadhee deemee ittiin mi'eeffadhee nyaadha. Sababa kanaaf. Ashiishii korojoo yeroo keessa eenyutu kaa'e? Anoon beeku. Nama shakkitu qabda? Lakki. Dooktar Ibbaan waan kana hin godha jettee yaadda? Maal? Dooktar Ibbaan maal argachuuf kana godha? Tole, deemuu dandeessa. Gamme. Abbaa kee sirriitti kunuunsi. Ibbaan dhiigaa kunuunsa barbaada. Eenyudha? Amma maatii natti mufattiittamu. Yoomi karaa natti dhufamuu hin qabne natti dhufte bara. Sirriitti miira akkasii keessa osoo jirtu waan akkasiitti dubbachuu hin qabu ture. Kanaaf dhiifama si gaafachuuf aniif.
Dhiifama naaf godhi. Tole, dhiifama kee fudhadheera. Ila giiftii Dooktar Eebbaa ilaalchisee lamaan keenya iyyuu yaada faallaa ta'e qabaachuu ni dandeenya. Garuu kun immoo hiriyummaa keenya akka hin deemsisne nu godha jedhee yaadu. Kanaaf hiriyummaa keenya haaluma jiruun itti deemsisuu dandeenya jedhee namana. Tole galeera. Kanaaf kana booda waa'ee Dooktar Eebbaa akka walitti hin kaafne waadaa waliif haa gallu. Achi booda walitti hin buunu jechuudha. Giiftii maal sitti fakkaate? Hiriyummaa jechuun waa hunda irratti walii galu jechuu miti. Inumaayyuu garaagarummaa waliif kabajanii jiraachuudha. Maarree akkasitti nyaara gurteetii yaada kanatti walii galuu kee kan natti himtu. Moo ariitiidhaan deemaa su ta'ee sitti haasa'u? Namni aaruu hin danda'u jechuudha. Ana wajjiniin ta'ee aaruu hin danda'u. Walii galee? Tole? Kootti na raaruna. Yakkicha raawwanne naan jetteetti. Ammas irra deebi'ee kanan si gaafadhu qabatamaan baruu barbaade. Yakkicha gooteetta moo hin goone? Irra deebitee na gaafachuun maaliif barbaachise? Namoonni baay'een irra deddeebiidhaan kan isaan na gaafachaa jiran waa'ee Dooktar Eebbaa maal yaaddaa? Naan jechaa jiru. Kan kanaan jedhanii na gaafatan immoo baay'achaa jiru. Eenyu fa'a? Ammatti wanti guddaan isa miti. Wanta si gaafadhe qofa naa deebisi. Dhugaa bilti. Gaafiin irra deddeebi'ee waan gaafatame. Tole erga akkas ta'e. Isa giiftiin rakkisaa jirti jettee immoo fala biraa barbaada. Mala akkamii? Isa naa dhiise. Dhugaa sitti immoo. Hammeenya hojjechuun barbaanne ture. Garuu immoo gaarummaa hojjechuu caalaa hammeenya hojjechuun nama kafee bishuu salphaadha. Dhala keessumaa mubanii gaafa waa namaa hojjettu akka namni sirratti barreef suuta gadi fageessitee yaaddee suutaan raawwachuu qabdaa jedhee nama mune. Garuu immoo akkuma isin jedhe nama hamaa ta'uu hin barbaadu. Waan ajaa'ibaati. Amma immoo jaarsummaa fakkeessitee shira kee xaxuu eegalte. Maal sitti fakkaate milki? Waan hamaa yoo yaadde dafee siif hin milkaa'u. Dafee sirratti barama. Hamaa yaaddu sana fageessitee yoo yaadde garuu hammi sirratti baramuu isaatii yookiin yeroon sirratti baramuu isaatii baay'ee fagoodha jechuudha. Kan immoo nama jabaa tokko irraa hin bare. Eenyurraa? Isa dhiisis hin fayyadu. Maal taate maal jallifte? Lakki homaa giiftii miti. Wanti si gargaaru jiraate naa bilbili. Tole. Yoo kana raawwattee ta'uu raawwatu. Gowwaa akkamitti jedhama? Maal sitti fakkaate milki? Waan hamaa yoo yaadde dafee siif hin milkaa'u. Dafee sirratti barama. Hamaa yaaddu sana fageessitee yoo yaadde garuu hammi sirratti baramuu isaatii yookiin yeroon sirratti baramuu isaatii baay'ee fagoodha jechuudha. Kan immoo nama jabaa tokko irraa hin bare. Dhala keessumaa mubanii gaafa waa namaa hojjettu akka namni sirratti barreef suuta gadi fageessitee yaaddee suutaan raawwachuu qabdaa jedhee nama. Dooktar Eebbaa ture jechuudha.